Yaa salaam daawwattootaa fi hordoftoota qophii teenya taarraa keessatti wanni waliin ilaaluudhaaf teenyu inshaallahu ta'aalaa intaloo osoo garaa qabduu jaarsa heerumtee eega dhalte booda ilmoon tasaa tahuu dhabuu itti himte. Jaarsi isii akkam akka isii godhuudhaaf jiraatu. Ammallee ni yaadattan intaloon kalee reaktirraa godhe Halimaa Bushraa waan isiin jette san waliin ilaalla daawwattootaa fi hordoftoota. Kallattumaan karaa qophii teenyaa waliin deema. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota hunda keessanuu bakkuma jirtanitti salaamanni kiyyeessin bira naaf hagoo isin jecha inshaallahu ta'aalaa osoonii fi qophii teenya hin eegalle dura yoo chaayinaala keenyaaf haareya taate akka qophiilee babbareedduu kanaa qophii bashannansiiftuu tarraa waa barattu tatti gammadu tatti qofaltu tatti boohartu si dhiyeessinuuf jecha viidiyoo kana laayik tuyxee maatii chaayinaala keenyaa ta'uu hin dagatin yaada kee immoo komantii jalatti nuu kaa'uu hin dagatin ni ilaalla inshaallahu ta'aalaa. Duba daawwattootaa fi hordoftoota dura dursoo Halimaa Bushraa waan jetterraa eegallamoo Halimaa Bushraa akkam jette? Warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaan kafuun ilmaan Oromoo akka jirtanii nageenya rabbii isin biraa jiraatu. Sagalee namzaaraa waraabi. Daawwattootaa fi hordoftoota osooniifin Halimaa Bushraa waan isiin jettettiin seenne dura seenaa gabaabduu tanaan isinii himuu barbaada. Dhugaa rabbii Halimaa Bushraadhaa ani fokkinatti jechuu wanni jechuu fadheetii miti akkaataa isiin itti duuti si haa fuutu naan jette san ni yaadattan. Kaleessa maal naan jette Halimaa Bushraa yoo yaadattan viidiyoo isii keessatti waraabeetiin jira duuti si haa fuutuu jette. Arra immoo maal akka isiin naan jette mee seenaa duraahuu osoo seenaan eegalle dura dubbii Halimaa Bushraa jette tana osoo waliin laallee na gammachiisa. Achi booda seenaa intaloo osoo ilmoo garaa qabduu dhiira biraatiif osoo garaa qabduu jaarsasii heerumtee eega dhalte booda. Eega aruuza godhatanii dubbiin gartee oowwitee fi haadha manaatii fi abbaa manaaf beekaman booda. Hoggaa ilmoon lafa buute ilmoon teetii mitii jetteen. Laata dhiiroo jaarsisan akkam jaartiisan godhuu ta'a waan ajaa'ibaati. Waan hedduu nama dinqisiisuu fi nama ajaa'ibsiisu. Seenaa tana osoo hin eegalle duratti waa'ee Halimaa Bushraa kana waliin laalla. Na waliin daawwadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaan kafuun ilmaan Oromoo akka jirtanii nageenya rabbii isin biraa jiraatu. Sagalee namzaaraa waraabi. Kun sagalee san waa fayyadameen sagalee jijjiire garuu sagaleen tiyya adii alhamdulillah tana fokkinni uumaan tarabbiiti ittiin hin saalfadhu. Yaa dhugaa keeti uumama rabbiitu uuma ittiin saalfachuun hin taatu. Wallaahi ni rifadhe hoggaa isin sagalee cabxuu taateen dhuftee haasoytu. Maaliif obboleeyyan kiyyaa waan takkaan isinii hima. Osoonii fi hin dubbanne dura eenyurraa dubbannaa ja'aatiitti yaada. Ammaan jecha Halimaa keessaa wanni akkaan na gube jecha kalee keessaa yoo viidiyoo kalee keessa dheeyxanii ilaaltan sahun maal godhata? Keessiin jette gartee du'aayi maal sii goonaami duuti si haa fuutu. Shuuf namni yoo safaaxaa safaaxellee duuti si haa fuutu hin jaamu. Hin barbaachisu wala baaruu jechuun maali? Safaaxaa godhanillee du'aan taphachuun hin barbaachisu jechuu fadheeti. Arrammoo obboleettiin teenya hoggaa dhuftu wallaahi sagalee cabxuu taateen dhufte mina hojii dhagaa. Hamzaa Sheejjaa bira waan fedhe irra qarambareefillee ittiin hin saalfadhu. Garuu inni khayrii dalagate yaani osoo waan khayrii dalagate nama arrabsallee maal mee wanti wanni anjee kun badii qabaa jee nama arrabsallee ahla wasaalammaa fi mushkila. Soo gudda finna qaajee yaani ayina arrabsine iyyuu. Ansoo gudda finna qaan jenne waslan. Ansoo gudda finna qaan jenne viidiyoon tiyyanii jirti akkaataa itti dawaa ta'u tartiibaaniin hime dhugumatti namni dawaa saniif fayyadame akkaataa inni itti milkaa'ee fi akkatti milkaa'us warratti milkaa'es argeen jira
warratti milkaa'us nin beekaa jechuudha. Duba tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota obboleeyyan keenya irra guddaan osoo laallee lakkaaffiidhaaf fiiganii ani lakkaaffii sana irra hin kaa'anne soogidda finnaqaa qofan jenne jechuudha. Soogidda finnaqaa jee soogiddaati danfamoo biddeena moo nyaata moo laaqana moo akkasii miti akkaataa itti godhatanis himeetiin qaceellotti wanni godhee bira dabre jechuudha. Hayyee dhageeffadhaa. Amma immoo qalbii cabxee dhufte mee dhagaa. Osoo khayrii dalagatee hamtuun dubbanne hamtuu maaliin naa deebiftanii jechuun mala. Ani hamtuun dubbanne garuu. Isiin hamtuu dubbanne garuu. Hamtuu maaliif naa deebistan jechuun kadhachuun qaba. Akkam feeti beektaa Oromoon? Obboleeyyan Islaamaa mee maaliin ji'an? Maaliin balleeyse? Maaliif na arrabsitan? Rabbiin guyyaa qiyaamaa isin gartee rabbi irrattiin isin dhiise akkana tahaa akkana maarree godhaa akkana ta'a. Halli baala kadeero san biraa deemu. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نما خبل سيغديسه akka gartee peenteen jettu san gamana khaayifi la khabala sigaddiise miti khabalatti gaddiiseetis islaamni kana dhawanii kanan kaayuuf no yoo sabbare irra caalaadhaaf malee nama si dhehe irraa gecce jechuu khayil keessa irraa darbe irraa darbitaa deero nama keenya hojii kaataatti deemaniitu kanadhaan yoo kanan taane mataa kana gubbatti tooleeta sijaaratan beeyta ani wayin hamtuu je'eenii jette lakki hamtuu naan hin jenne na faarsite bulloo keenya dumbushoo keenya jettee dhuftee na faarsite duuti siyaafuutu naan jette jecha isiin jette san silaa viidiyoon jiraatte isiniin dhageessa viidiyoo duraa keessatti gaa agartanii jiran tannaaf fakkaata viidiyoo duraa keessatti waan nama suukanneessu guddaa naan jette jechu duuti siyaafuutu keef akkami namni duuti siyaafuutu namaan ja'a amma immoo laali na wajji uumaa rabbi ittiin isaalfatu namni ittiin boona malee bareedduu fi fokkottus ka'uuma rabbi. Kanaafuu uuma harka namaa silaa taatee nama hundeef caalchiseetiin fuumaanillee akkuma namni bareedina fedhu san. Kanaafuu obboleeyyan kiyya warri yuutuubii isaarraa gabbuuftanii tiktook irra share gootan hadaraa rabbi tokkichaan isin qaba share hin godhina. Kaarraa hadaraa jechuu deemtu obboleeytiin teenya itti yaadne jechuu dubbii hadaraa jechuu deemtu tanatti yaadne. Ammallee an obboleeyya wanni isin dhaamu wallahi fuutanii share hin godhinaa jalaa. Anilleen gartee waanuma isiin duuti siyaafuutu naan jettee fi react dhufeerraa godhe malee hedduu namaa deebisuun fedhu ammallee na kofalchiiste dhiira fixxee jette dhiira basalaan fixxee jette dhalaa ammoo soogiddaan nu fixuu dhufteehii jette dhiirtiin nan basalaan ajjeeseesse jirte obboleeyyan. Mee naa himaa Oromoon asii dummumaa fi histiidhaa fi gartee silaarra faranjichi tokko dhufee waan kana himee fi kana jala sujuudanii fudhatan. Takka silaa sheenii ganda keessanii tokko si hime gartee anaa miti. Uummata qabaliyyoota qabalee warra gartee zaranyummaan guutameetu as keessa jira. Ka gartee waaniin an gartee ganda isaaniirraan ta'in qofaaf na arrabsu hedduun arge. Dhugaa rabbiin isin hima. Anarra silaa sheeka ganda tokkoo ta'e sheeka Harargee ta'uu baadhee yookaanuu nama Harargee ta'uu baadhee nama ganda tokkoo ta'e akka isin itti na beeytanii naasa'u jira malee ani sheekaa miti. Akkasin na beeytan. Silaa ka ganda biraa tokko ta'e mataa kana gubbatti naan deeman dhugaa jirtuun isin hima. Garuu ammoo aroonnoon irra guddaan namaa ni jiran Oromoon qulqulluun ni jirti. Arsii keessa Oromoo qulqulluu jira. Baalee keessa qulqulluu jira. Jimma, Wallaggaa, Oofigaa Oromoon hundi qulqulluu ni qabdi akkasuma badaa qabdi. Badaaleen Oromoo biraa Oromoo Harargee tan akkamiin beeka? Ergannootti beeka. Ergannoo fi gartee jala deemtutti beeka. Tanaaf warri akkasii beeku san dhufee anana arrabsaa jechuu barbaadeeti. Tanaafin irratti deebisee malee namarratti illee deebisuun barbaadu jechuu fedheeti oofana wajji. Wallahi laazim dhiifama garuu share hin godhinaa anillee viidiyoo isaa tiktook irra share gootan hadaraa rabbi tokko jedhana fedhu san. Kanaafuu obboleeyyan kiyya warri yuutuubii isaarraa gabbuuftanii tiktook irra share gootan hadaraa rabbi tokkichaan isin qaba share hin godhinaa.
wallahi laazim dhiifama garuu sheerin godhinaa anillee viidiyoo isaa jalaa kaasee hin jira yuutuubii isaarraa qabbuuftanii warri tiktook irratti sheer gootan adaraa rabbiin jalaa kaasaan siin jira garuu ani uumaatiyyaa uumaa rabbiin naa uumetti hin saalfadhu hin aaruus uumaa rabbiin naa uume waan ta'eef bareedaa fakkotaa qabu rabbi tokkichi dagachuu hin qabnu ture uumaa rabbii inni garuu akka waan nama waan gaarii khayrii dalagateetti uumaa rabbiitiin na arrabsullee wala assalaama Obboleettii yaa uumama rabbii uumamni rabbii hundi bareedaadha. Ani akkaataa gowwummaa kaatetti haasoyiteetu waan san hunda na jechisiise malee an nama uumama adda wanni goggodhee adda fiffiluu miti. Ani gartee Afrikaan gurraattiinii fi Oromoon babbareedduun gartee Afrikaan gurraattiinii fi Arabni diimaanii fi ilmaan Oromoo babbareedaan kun anaaf tokko. Maaliif? Rabbiitu uume hundaa'u innaa khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim je nuti ilma namaa kana haala bareeda irratti uumne je. Fokkina jechuun amala malee fuulaa miti. Akkaataa itti haasoyte sammee ati deebiif duuti si haa fuutu sagalillee fokkiftee duuti si haa fuutu du'aayi maal sii goonaa miti barsanuu sheekha ifiin jaa ayyoomin sheekaa ifiin je yoomin sheekha ifiin je. Tanaaf obboleettii tiyya qalbii cabxee waan akkana waraabduuf jecha silaa duraanuu godhuu baatte irra wayyaadha. Ammallee dhiifamaa fi kabajaawwaniin isin gaafadhu warri viidiyoo akkasii fuutanii sheer gootan please sheerin godhinaa. Ani qalbii namaa cabsuun barbaadu jechuun dilana qalbii cabxii osoo beekee ani waan du'aan na feeteef ani hin beeku du'aan na fedhu isiisaniitu na aarse malee waan biraatee miti jechuu barbaadeeti. Tanaaf alimaa teenya dhiifama. Atummaan boombii keessa deddeemuuf irraa eegaa. Ani duraan rahmataan uummataa godha jeeti namootan tokko tokko kan daangaan dabre qaceellottiin daangaatti dabraan nama daangaan dabre daangaan itti dabra. Dhiisi lakki maarreedhaa mara haalli baala kadeeroo wanni kana ja'amuun jirtu laa rahmata walii godhuun dhabamtee jirti adeeroo. Silaa danda'e gartee hunda isaanii irratti hin deebisa garuu hin barbaadu malee namootan garii faa maquma isaaniitti dubbachuun fadhuwan warra gartee ni jiraa miti ammas hoggaan akkana fuula godhee haasa'u namni garii tuffii isaa tuffii miti haasa'u hoggaan haasa'u koostar jee hoggaan haasa'uun akkanatti haasa'u malee deerisna'u tuffiin qabuwan namni beeku na beekaan biyyatti maraataa fi tujjaaraa wajjis nama taa'ee nyaatu. Walii galee. Tanaaf si xiqqeessuu maarree si godhuu fadhee osoo hin ta'in reaakti qoflumaafiin godhe malee jook taphumaafiin godhe qalbiin caphin obboleettii tiyya namni hundi bareedaadha atis bareedduudha. Hundi ilma namaa rabbiin bareedaa godhee uume garuu immoo gowwummaa akkasiisanitti hin deebiin daraa. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota halimaan akkas jette egaa qalbii cabxee haasoyte dheengadda immoo hoggaa haasoyte jettee haasoyte har'a immoo qalbii cabxee haasoyte halimaa teenya dhiifama irra deebiitiin dhiifama si gaafadha. Duba daawwattootaa fi hordoftoota kallattumaaniin karaa seenaa isinii dabra. Intalaa fi gurbaa wal jaalate haalaan waliif dheebotan. Walii dheebochuu bira kutanii warra bira wal dhaqatan. Eega warra bira wal dhaqatanii maal godhan ni fuudhan. Fuudhanii diggisii guddoo godhanii aruusa godhanii manatti galfate. Wajji jiraachuu eegalan. Jireenya isaanii bareedaa. Intaloon ammoo isa dura ilmoo halaal hin ta'in garaa qabdi. Ittiin himne kana hundaa'u. Seenaan akkanatti eegalti. Gurbaa tokkootu manaaba arge. Manaaba kana keessatti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam itti dhufe gurbaa kanatti. Hoggaatti dhufe ni je'een. Ilma ebaluu maqaa sadaffaa yaamee. Akki jettuun je'een jannata keessatti ati anaa wajji taataa je'iin itti naaf himii je'een Nabi Muhammadii ja'an.
gurbaa imaamticha tokko dhufee nabi Muhammad manaa baan akkana ja'an yaa imaam ebaluu ilma ebaluutiin akki jettuun jeen ati jannatatti anaa wajji kana jannata keessa jiraattaa jeen imaamtichi kun yaa rasuulallah jeen rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkana jee man ra'aanii fil manaam faqad ra'aanii haqqa namni manaamaan na arke dhugumaan na arke fa inna shayxaana laa yatamathalu bii aw bil anbiyaa shayxaanni anatti fakkaachuu hin danda'u jeen namni manaamaan na arke anuma arke amma imaamtichi kuni gammachuu fi gadda manaama kana keessatti wanni isa qunname nabi Muhammad arkuun isaaf gammachuu ammoo namni jannata keessatti nabi Muhammad na wajjiin taajee san isa ta'uu dhabuutu isa gaddisiise laal gammachuu fi gaddaatu keessatti wal qabe yeroo kana imaamtichi riibaa ka'ee hoggaa salaata salaachisee fixe booda makirafoona fudhatee ol ka'e assalaamu alaykum jee ilma ebaluu isin keessa jira jee maqaa sadaffaa yaame ana jeen kunoo gurbaa miskiinticha tokko kache taa'u hoggaachi masgiida xarafarraa lafaa ol ka'u siin barbaada biiroo masgiidaa san keessatti na eegi jee gurbaan amma imaamtichaa wajji masgiida keessa seena yaa obboleessa kiyya bushaaraa dubbii gammachuutu iniin sii deemaa jeen maali dubbiin gammachuu taate naa himuu deemtu jeen dubo manaabaan arke manaaba ajaa'ibaatiin sii arke kanaan sii himuu deemaa jeen dubo hayanaa asimi jeen nabi Muhammad arkeetitiin manaabaan nabi Muhammad akkinaan je'e jeen ilma ebaluu jee maqaa keessa daffaa dhawee ati jannatatti na wajji taata ji'iinii jeen maali hujiin ati dalaydee jannatatti arkatte jeen hujii tana nama tokkoof hin himuu jeenan mistira anaa fi rabbi jidduu jiru iccitii anaa fi rabbi jidduu jirtu nama tokkoof hin himuu jeen duba yeroo kana duba gartee abo rabbii kee sodaadhu iccitii guddoo gartee nabi Muhammad itti manaa baannat dhufee jannata keessatti gartee na waliin taata ji'ii itti himi jeen tana ummanni har'aa fayyadamuu natti himi jeen eega kana jettee fuudha geessittiin himaa jeen ani intala takkaan fuudhee jeen intalti tun dubo hoggumanaa fi isii wajji jiraannee baatii jaha geenyetti baatii jahannan tana keessatti ilmoo dhalte hay maal eega wal fuune baatii hin guunnee barakkam ilmoo tana dhalte ennaan namni baatii jaattis dhaluu ni danda'a beekaa baatii jaattis dhaluu ni danda'a namni lakkii jetteen obboleessa kiyya ilmoon ilmooteetii miti yoo ana na jibbitellee nan qaanyeessinii akkasumatti na dhiisii jee na jetteen nallee hiikii analleen qaanyeessinii anuma na sattarii jetteen dubo yeroo kana dubo yaanni isaa dhufe shoof yaadaatu isaa dhufe yaanni isaa dhufe salaata subii hoggaa dhaquu deemu hoggaa namni imaamtichi faatiyaa qara'ee suuraatti aantu qara'ee fixatee rukuu'a qabate uduwatee qophaa'ee deeme ilmoo fuudheetiti hulaa masgiidaa bakka namni salaatu gartee masgiida keessa ol naqee kaayee dafee jilbarra dhaqqabate hoggaa jilbarra dhaqqabatu amma gaa namuu salaamata baafate ilmoo wachii nyar jettu arkan ilmoo wachii cirri jettu tana hoggaa arkan amma gaa namuu gaffiigee ilaale allah aboo maaltu ilmoo as kaayee jedhaniin gaa yeroo kana duba namni gamanaa gamas lallaalee intalti gartee rabbi laaffisee fi manuma keessa dhalte haakimaas hin dheenne namni tokko isii quban qabu gamanaa gamas lallaalee namni eenyutu rabbi jecha fudhate nan anaaf fudhata jeen dafe ifimaaf fidee beeke anaaf fudhata rabbi jecha jeen anaaf guddifata rabbii jecha je'ee ilmoo fuudhee haadharra deebise shuuf sattarraa inni intala tana sattare sattarraa inni intala sattare tanaaf jecha manaa baan nabi Muhammad imaamtichatti dhufee imaamtichatti himee imaamtichi akka warra jannataa ta'etti hime tanaafuu sitrii jechuun waan guddoodha sitrii jechuun amma fakkeenyaaf hoggaa wal sattaraa jedhan aybii kana kanaati malee
waan biraa zulmii fi kanarra amma fakkeenyaaf waa'ee gartee Ustaad Abdul Jawaad hoggaana naasa'u namoottan gargarii dhufanii maal naan jaan maa waliin sattari noo sun sitiriin jaamtu san. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota sitirii jechuun waan akkanaati. Man satara mu'minan aw musliman fi duniyaa satarahu Allahu yawma alqiyaama. Nama addunyaarra muslima tokko sattare rabbiin guyyaa qiyaamaa isa sattaraa jaan. Sattaruu wal dhabde jechuudha. Amma haleen viidiyoon dalage viidiyoo tana keessatti reaktiin godhe reaktii tana keessatti namoottan gargarii maan sattarii yoo kan jaan taate namiidhan akka isaan namiidhanitti firraa miidhe malee waan sattarrii jaamtu miti. Si galee sitirii hedduu tana marra keenyas ni qabna. Alhamdulillah rabbiin haa qabu. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota gurbaan san sababaa jaartii isaa tana sattareen jannata seene jechuudha. Seenaa tanarraa akka faayidaa guddoo buufatan akka itti irraa gammaddan abdiin qaba. Hamma gartee viidiyoo biraa gaarii fi bareedaa walitti deebinutti viidiyoo tana laayikii gootee maatii chaayinaala keenyaa ta'uun dagatin amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagayetti naa tura. Uhibbukum fillah. Ciao. Laayikii godhuun dagatin.